Finja turet. Mana indomie nyaata na argitee beekta. Indomie sana nyaatee jira. Akkasiree haadha waan kaasee bitee dhufaa qoye. Waan kaasee bitee Indomie daa'imman Ashama harka fuunee kabajamtootaa fi daawwattoota hordoftoota walii nageenyi koo kan jaalalaa fi kabajaa bakkaa fi haala lafa jirtanitti isiniif haa baay'atu. Anis obboleettiin keessan bakkaa fi haala lafa jirutti Waaqayyoof galannaa ga'u nagaa fayyaa kootidha. Isinis akka nagaa fayyaa naaf taatan immoo Waaqayyoorraa abdii guddaan qaba. Egaa har'a video baay'ina ajaa'ibee namarratti illee beeksisa baay'inaan hojjechuun jaaladhu. Garuu viidiyoon irraa hojjechuu qabu yoo nan arge dhugumatti irraa hin hojjedha jechuudha. Innis maalidha yoo jettanii Caaltuu Indahaaji jechuudha. Hin beektu jedhee yaada. Isaan jechuudha. Ifama soorii. Isaanii Haajiin haadha manaa lama qaba. Innillee Caaltuu fi Faayoo qaba jechuudha. Kanneen keessaa immoo Caaltuun amma deessee nama daa'ima deessee araasidha ni ciifti. Nama kaatee hojii dalagaa dalagdee abbaa manaa isheetii nyaata qopheessite eegduu miti. Haa ta'uti immoo jireenya biyya ormaati dhiiras ta'ee shamaras ta'ee namni taa'ee mana taa'ee nama eeguun jiru hunduu gara dalagaa deema. Dalagaadhaa yoo galle immoo ni dadhabna jechuudha. Odoo akkas ta'uu mooyyuu dubartiin takka agafeetillee yoo dadhabde mooyyuu abbaan manaa ishee ala yoo jiraate dursitee galte wanta godhamuu qabu gootee dalagdee abbaa manaa ishee san eeguun dirqama jechuudha. Maaliif jennaani abbaa manaa taanaan abbaa manaati. Dubartiin takka abbaa manaa ofii kabajuun dirqama mataa isheeti jechuudha. Kana jechuun immoo asumarraan illee viidiyoo akkuma jalqaba irratti argitanii jechuudha. Faayoon hundumii hojjettee Haajiin ol seenan nyaadhu yookaan nan nyaadha jecha jedhuuni jechuudha. Biyyoota Arabaa keessatti jechuudha hundumiin baay'ee fayyadamnis baay'ees barbaachisaa miti. Indoom nuti warri biyya ormaa keessaa gara biyya Arabaa kana dhufnetu hojii gurguddaa yookaan immoo hojii nyaata yoo hojjennu nyaata yeroo nurraa fudhatu eeggachuu dhabaaf hundumii hojjetannee nyaanna malee hundumiin dhukkuba garaagaraatiinis nama saaxila. Keessattuu beela'anii hundumii yoo nyaatanii dhukkubaan nama saaxila kan jedhamu yeroo baay'ee nan dhagaa jechuudha. Isa bichaa miti immoo hundumiin foon borofaati immoo foon booyyee irraa hojjetama. Kanaafuu hundumiin foon booyyeeti jedhaniitis yeroo darbe dubbatanii jiru. Isa bichaa miti immoo hundumiin raammoo garaagaraatis ni qaba jedhan. Dhugumatti ani hundumii nyaata hundumii kongumallee nan jibbe jechuudha. Dhugaa yoon dubbadhe maaliif raammoo qaba hundumiin raammoo akkanaatu of keessaa qaba jedhanii viidiyoon arge. Viidiyoo suni na jalaa bade asitti isinii maxxansa jedhee jechuudha. Baay'een jibbe jechuudha. Viidiyoo san doktoratu hojjete viidiyoo YouTube hundumii hin nyaatina hundumii waan akkanaati jedhameeti hojjetame jechuudha. Namoonni tokko garuu hundumiin yeroo hojjennu nyaata yeroo nurraan fudhanneedha. Nyaata yeroo dafnee hojjennee dafee nu bilchaatee nu dhaqqabuu danda'udha. Garuu yeroodhaaf hin nyaatama malee hundumiin qaama namaatiif barbaachisaa miti. Keessattuu daa'imman namoonni baay'een daa'immanii hundumii kennuu jaallatu. Garuu hundumiin amma biyya Arabaa kanatti jechuudha daa'immanii hundumiin kennani. Daa'imman hundumiin nyaachisan maaliif jedhee yoon gaafadhu hundumiin gaarii miti. Daa'imaatii miti guddaa dhabuu hundumiin barbaachisaa miti. Qaama namaatiif barbaachisaa miti. Dadhabbina qaama namaa dafee fiduu danda'a hundumiin jecha jedhamutu keessa jira. Isarratti aansuudhaan ani wanti fayyoodhaan jechuu barbaadu fayyoo yeroo baay'ee viidiyoo isaanii yeroo daawwadhu miira inaaffatiin jechuudha. Kan ishiin haasoftu kan ishiin dubbattu jechuudha. Garuu erga namni tokko yaa gizee jalqabaati malee immoo caaltutu fayyootu caaltu irratti dhufe malee caaltu fayyoo irratti hin dhufne jechuudha. Kana jechuun koo Haajiin jalqaba caaltuu fuudhe. Haati manaa jalqabaa Haajii caaltudha. Itti aantee Haajii fayyoon caaltu irratti dhufte jechuudha. Kanaaf inaafuu hin qabdu. Kan obsitee dandamattee taa'uu qabu eenyudha Faayoodha jechuudha. Kana daba godhachuu qabu Faayoodha jechuudha. Garuu Faayoon immoo miira inaaffatiin gizee tokko yeroo viidiyoo hojjettu sirrii miti. Kanaafuu amala kee kana sirreeffadhu obboleettii koo akkuma bifa bareeddu amalallee bareedaa godhadhu siin jedha asumarraani. Inni biraamoo wanti jechuu barbaadu
haaji jechuudha. Haajiin kaleessa nama akkamitti ture har'a nama akkamiiti jennee gaafa hubannee ilaallu jijjiirama guddaatu jidduu kana keessa jira jechuudha. Maaliif jennaan namni badaa yookaan immoo namni amalanyaan tokko ni sirraa kan jedhamu haajirraa barachuun hin danda'ama jechuudha. Dubartii obsa qabeettii dubartiin obsa qabdu dhiira tokko jaalalaan bittee gaafa jaalalaan keessa isaa ajjeefte dhiira san sirreessuu ni dandeessi. Amma kan haajii sirreesse eenyudha yoo jenne caaltudha jechuudha. Caaltuun yoo dubbattu suuta jettee baafatti bifa aariitiin bifa lolaatiin waan tokko hin dubbattu. Haajii yoo itti dallanu yoo loluuni yoo rukutuutti deemullee ishiin hin dubbattu jechuudha. Obsiteetu waan sanirra dabarti. Saniin boodatti immoo ishiin fuuldura yeroo hundumaa kan ilaaltu fuuldura ishiiti malee isa duuba ishii irra jiru hin ilaaltu jechuudha. Kana jechuun immoo dubartii boonetti, dubartii boosetti, dhugumatti cimtuu dubartiiti jechuudha caaltuun. Asumarraan galatoomi siin jenna yaa obboleettii teenya. Faayoon immoo amala kee kana guutumatti sirreeffadhu, caalturraa baradhu, caaltuun akkamitti akka adeemaa jirtu, obsa akkamii akka qabdu, nama akkamii akka taate irraa barachuu dandeecha. Ati dhugumaan haadha manaa haajis taate piraankis nu gocha akkuma imaan gisee san imaanis haadha manaa haajiti jettee yeroo san viidiyoo hojjechaa turte booda piraankidha wantichi jettee nutti himte atis piraankis ta'uu danda'a waan beeknu hin qabnu. Dhuguma haajiin abbaa manaa keessa ta'uu danda'a hin beeknu jechuudha. Kanaaf garuu wantoota sinirraa barachuu dandeenyu amma namoonni tokko haajiin arrabsu yeroo inni nama badaa ta'e hojjetu jechuudha. Garuu isaan hojiin isaan hojjetan kuni tokkoffaa irratti ani akkan hubadhetti dubartii cimtuun dubartii ogeettiin dhiira badaa tokko akkamitti sirreeffattee wajjin jiraachuu qabdi kan jedhu irraa baradheera jechuudha. Maaliif jennaan dhiira amalanyaa tokko dhiira lolaa dhiira namatti kennuu jaalanne tokko kan obsa nama fixachiisu tokko obsa godhatanii akkamitti dhiira san wajjin bultii ofii cimsanii qabachuu akka danda'anii viidiyoo isaanii keessa baradhee jira jechuudha aga tokko. Inni lammataa immoo caalturraallee wanti hin baradhe dubartiin obsa qabdu nama akkamii akka taatu. Obsa gaafa qabaatanii eechatti akka argaman booda akka jaalataman akka jaalalaan nama kuffisanii caalturraallee baradhee jira jechuudha. Kanaaf wantoota viidiyoowwan gadhiifaman keessatti yeroo ilaallu wantoonni baay'een barumsaas namaa ta'a namas boharsaa jechuudha. Kanas niin jedha kabajamtoota kiyyaa. Kanaafuu wanta tokko yeroo ilaaltan daawwattoonni keessattuu daawwattoonni arrabaa fiiddan jechuudha. Warroonni arrabaa nama arrabsuudhaaf arraba dheerattan baay'eetu jira jechuudha. Hundaa miti immoo keessa warroonni koomentiidhaan nama caaltu haajii kee irra jalatti barreessanii arraba isaan barreessan baay'ee nama jibbisa. Warroonni akkasii odoo waan gaarii namni sun akkamitti akkatti sirraa'uu danda'u. Fakkeenyaaf amma badii nama tokko wayiitti irratti yoo arganii ati waan akkanaati amala kana sirreessi akkana ta'idha malee namni tokko gaafa arrabsan gaafa lolaniin hin sirraa'u jechuudha. Itti abaasee sirii badaa ta'aa deemaa jechuudha. Nama jechaa fi haalatu sirreessa malee lolaa fi arrabni nama sirreessuu hin danda'u siniin jedha. Garuu asumarraa faayoon jechuudha. Faayoon amala kee kana qulqulleeffadhuuti dubartii boosettii ta'ii asumarraan illee lamuu sittiin deebini abbaan manaa kee yoo alaa galu waan jiru hojjedhuuti buna daffisii hixaana aarsii faa godhi abbaa manaa kee eegi malee hunduumii hojjettee ookan nyaadhu yookaan nan nyaadha jechuun tuffii mul'isa jechuudha. Fakkeenyaaf tuffii maala sirraa hubadhee abbaa manaa kee aga tuffattu hunduumi jala goote nyaatamoo hin dhiistamuudha. Garuu aguma dura dhufte san dubartiidha waan taateef abbaan manaa ol darbee gaadatti ol darbee nyaata qopheessee siif fiduu hin danda'u. Sumatu nyaata qopheessee abbaa manaa keetii kennuu danda'a jechuudha. Kanaaf amala viidiyoo har'aa kana keessatti komii kana bira hin darbu jedhee tanan kan irratti hojjedhe viidiyoo kana immoo sheer godhaatii fayyoo biraan naa ga'aadha. Kanaaf obboleettii kiyya lammata viidiyoon akkanaa tuffii abbaa manaa keetii sirratti arguun qabnu ani aga nama tokko sillee caaltullee haajillee akka namummaatti baay'eessin jaaladha baay'eessin kabaja hojii babbareedaa nuuf hojjedha viidiyoo babbareedaa sinirraa baranu nuuf hojjedha siniin jedha asumarraan anallee na jabeefsaa intala ta'e jantana share like comment naa godhaa siniin jedha asumarraan viidiyoo kiyya golaba waan wajjin turtaniif